Ashama student irraan tana fiiziksii kutaa kudhanii takka tuqaaseeti vector addition in the subtraction hajau irraa kaanee wajjiin halaallu ta'a. Vector addition in the subtraction. By the end of this section you should be able to erga sectionii takka tuqaaseeti vector addition in the subtraction kana xumurtan booda wanti isin baruun isin barbaachisu explain how to add in the subtract vector. Akkamitti vectorii tokko walitti ida'uu fi akkamitti akka walirraa hir'isan ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Define the term resultant vector jechi joogu maali hajoolleen ibsuu danda'uu qabdanii jechuudha. Different mathematical operation can be performed with vector. Vectorii keessatti different mathematical operation hedduun performing ta'a. Jechuun akka ida'uu hir'isuu kun irratti ni hojjetaa jechuudha. You need to understand the mathematical property of vectorii hubachuun barbaachisaadha. Like addition in the subtraction akkamitti vectorii tokko add goona akkamitti subtract goona akkamitti walitti idaanaa walirraa hir'isna hajau baruun barbaachisaadha jechuudha hubachuun akkaataa itti walitti idaan. Addition of vector vectorii walitti ida'uu addition of scalar quantity physical quantity bakka lama baanjan isaan keessa amma addition of scalar quantity vectorii fi scalariin gisee walitti idaanu the addition of scalar quantity is not problematic jechuun rakkoo hin qabu jechuudha inni akka vectorii nama rakkisu addi gisee scalarii walitti idaatu. It is simple arithmetic sumidha jedha salphaadha walitti idaa'uun. For example total mass 2 kg plus 3 kg meeqa ta'a 5 kg jechuudha. Waan salphaadha jechuudha. Direction isin gaafatu waan ta'eef salphaa walitti ida'uun. The increase in temperature from 5 to 5 irraa gara 12tti gisee ida'uu meeqa ta'a 17 ta'a jechuudha. Degree Celsius. Like scalar you cannot add to vector. Akka scalaritti vectorii ida'uu hin dandeenyu. Maaliif scalarii yoo ida'u 2 kg plus 3 kg 5 kg qallaala jechuun ni ta'u walitti ida'uun. Garuu vectorii yoo ta'e akka scalarii kanatti walitti ida'amuu hin danda'amu jechuudha. Sababni isaati this is because when two vectors are added yommuu vectorii lama walitti ida'anu you need to take account of their direction as well as their magnitude. Magnitude fi direction illee itti xiinxaluu qabda. Xiinxala keessa galchuu qabda. Fakkeenyaaf T Newton j 2 meetira per second yoo jee walitti ida'amuu hin danda'amu. Kallattiin isaanii garagara waan ta'eef. Sababa kanaatiif akkaawuntii keessa galchuu qabda jee. You need to take account of their direction as well as their magnitude isaanii. Of course you should remember that only vector the same kind can be added. Vectorii gosa tokko qofaa walitti ida'ama jee. 2 Newton plus 2 Newton yoo jee 4 Newtonidha. Akkana ta'uu qaba jechuudha. For example, 2 force or 2 velocity can be added. 2 force 2 Newton yoo jettee plus 2 Newton jettee walitti ida'amuu danda'a. Yookaan 2 meter per second 2 meter per second yoo jettee walitti ida'amuu danda'a. Garuu yoo but a force in the velocity cannot be added. Force fi velocity walitti ida'amuu danda'an. Sababa kanaatiif vectoriin walitti ida'uun akka scalariitii miti jechuudha jabaadha ni ulfaata. The resultant of number vector is single vector whose effect is the same individual vector acting together. Vectorii dhuunfaa walitti ida'uu jechuudha. In other words jecha biraatiin the individual vector can be replaced by the resultant where their all effect is the same. Fakkeenyaaf vectorii A tokkoo fi vectorii A kanaa fi vectorii B gisee walitti ida'anii maal nu kana resultantii jira jechuudha ida'ama isaan lameeni. If vector A and the vector B have the same resultant R they can be represent mathematically as karaa kanaa bakka bu'aa jechuudha vectoriin vectorii A kanaa jira vectoriidha. The vector B yoo ta'e resultantii isaanii isa kanaa jechuudha ida'ama isaanii jechuudha. A plus B jechuudha ida'ama isaan lameen jidduu jiru jechuudha. Subtraction of vector
zasamiin isaanii kanaan bakka bu'aa jechuudha. A plus B dha jechuudha. Akkaataa walirraa hir'isan immoo vector subtraction is straightforward extension of vector addition. Direction ma jechuudha akkuma vector addition ta'eetis inni garaagarummaa isaan jijjiirtu direction. If you want to subtract B from A, yoo baa A irraa hir'isuu feene akkamii barreessina? A minus B dha jechuudha. If you want to subtract B from A irraa yoo hir'isuu feene. You must first define what is mean by subtraction jechuun jalqaba maal akka ta'e ibsuun barbaachisaadha jedhe. As it is discussed in the previous section, the negative of vector B is defined to be negative vector B jennu nama direction isaa yoo akkana ta'e B negative jechuun isa kanaa garagalaa jechuudha. B yoo kana ta'e negative B jechuun ammoo akkanaa jechuudha. Graphically, the negative of any vector have the same magnitude but opposite in direction as shown in the figure takka tuqaashan. In other words, B have the same length as minus B but point in the opposite direction. Wanti negative godhu maali? Direction ma jijjiiramu. Akka kanaa fi baa fi negative B kanarratti jechuudha. So that it is point in the opposite direction dha jechuudha. The subtraction of vector B from vector B A irraa gisee hir'isnu then simply defined to be the addition of B minus B to A minus B yookaan ammoo A plus minus B jechuudha jechuudha resultantiin isaanii. Note the vector subtraction is the addition of negative vector dha jechuudha. Vector subtraction jechuun ida'uma vectorii negatiivaati jechuudha. A plus negative of B jechuun maal kun vector addition dha. Maalirree negative of vectorii dha jechuudha. The order of subtraction does not affect the resultant. Hence, as it indicates the figure, draw vector B from TP of vector A. Join tail of A with the TP of minus B. Then the resultant vector is the difference A minus B dha jedha. Fakkeenya asirra kanarratti vector A akkana. Vector B akkam ture? Akkana ture. Kanaafuu negative of vector B noorii maal taari? Direction isaa akka gad deebi'aa jechuudha. Gisee kaastu resultantiin hoo isa kanaa jechuudha. Resultantiin kee A minus B keenya maal ture? Kana ture jechuudha. No B minus maaliif direction maal different ta'a waan ta'eef. If to what means subtraction vector jechuun hir'isuudha. Resultant vector jechuun ida'ama vectorii jechuudha. Graphical method of vector addition. Graphically dhaan akkamitti walitti ida'anaa hojii ilaalla. You can add or subtract vector using algebraic or graphical method of vector addition fayyadamnee hir'isuu fi ida'uu ni dandeenya jechuudha. You will learn about algebraic method in your grade 12 physics lesson barataan. In this section, you will learn about graphical method of vector addition in the subtraction hojii ilaallaa jechuudha. Graphically fayyadamnee akkamitti akka walitti ida'anu irraa kannasu. As discussed above, one method for adding vector involves manipulating the graphical representation on paper irratti bakka buusuudhaan walitti ida'uu dandeenya. So using graphical method of vector addition, vector are drawn to scale dhaan and the resultant is determined. Maaliin bakka bu'aa resultant isaan maaliin murteessuu dandeenya? Rulerii fi protractor dhaan murteessuu dandeenya jechuudha. The following discussed of primary graphical technique triangle method dha jira. Graphical jechuudha. Parallelogram method and polygon method jira jechuudha. Sadeen kana ilaallaa jechuudha.
triangle method of vector addition. Triangle law of vector addition is used to find sum of two vector idame isaanii barbaachuudha jechuudha. Triangle gisee fayyadamnee vector walitti idaan akkamitti akka walitti idaanu jechuudha. This law is used to add two vector when the first vector head is joined to the tail of the second vector. Amma een keenya kana haa ta'u maal jedha? This is law is used to add two vector when the first vector head is joined to the tail of the second vector and then joining the tail of the first vector to the head of the second vector to form triangle taaju. Samboota maal hence obtain resultant sum vector argannaa jechuudha. Kanaafuu isa jalqabaa maali headidha tailidha maal goota connect wal goota head to tail. Samboota maaltu walitti dhufa resultantiin isaa isa kanaa jechuudha. Resultant triangle loo jedhama triangle kun jechuudha. A plus b dha jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. That why the triangle law of vector addition also called maal jedhama inni maqaan inni biraa triangle law kun head to tail method for addition of vector keessatti maaliif maal head fi to tail mataa fi eegee jechuudha. Sanii jechuudha. Akka asirratti mul'isu amma fakkii kanarratti biin keenya akkana eenoo akkana. Kanaafuu maal head to tail je kana fiddeeti maal goota bii kana fiddee sitti gisee gootu mataadha kun eegeedha. Samboota maal resultantiin kee isa kanaa jechuudha. Resultant a plus b dha jechuudha. Maali triangle law dha jechuudha. If two vector acting simultaneously on a body are representative both magnitude and direction by two sides of triangle taking in an order, then the resultant vector both magnitude and direction of these two vectors is given by the third side of triangle taking in the opposite order. This is the statement of triangle law of vector addition. Consider two vector A and B showing figure kanalali jata katuka turbarra. To add these two vector using triangle method fayyadamija. The head of the vector A heading is a vector hana should be malto kaba joined to the tail of vector B. Tail vector B dan. Ze walittamo hun head hunamu tail B ti. Then the resultant vector R has tail at the tail of A. Resultantiin kee maaltu qaba tail irraa qaba. Resultantiin dirqama head wajjin dhufuun qaba. Tail irraa head namoota maal ta'a head to head ta'a jechuudha. Tail 8 dhufa laa gartee resultantiin kee isa kana jechuudha. Isa kanarraa maali resultantiidha jechuudha. The resultant tail at the tail of A and the head at the head of B. Eegeen eegee A kanatti mataan mataa biitti kun maali resultantiidha jechuudha. Akka fakkii takka tuqaa torba baarratti agarsiifamu irratti jechuudha. Isa kanaa jechuudha resultant A plus B dha jechuudha. Resultantiin kee maal tail A fi headin isaa immoo B ta'uu qaba jechuudha. Tail to A and head to B atoo maali resultantii headii jechuudha. Akkuma fakkii kanarratti gisee kaastus maaltu qaba head to tail dha jee keenyaaf biin kee 4 niwutonidha een kee 5. Kanaafuu biin kee akkana ta'u akkana 5 niwuton biin kee maaltu qaba asirraa head to tail dha waan ta'eef triangle kee resultantiin kee isa kanaa jechuu resultantiin kee. Parallel method of vector addition. The vector addition may also be understood by the law of parallelogram. Idaanis walitti ida'uu dandeenya. The parallelogram law of vector addition is used to add two vectors when the vectors that are to be added from two adjacent sides of parallelogram by joining
tail of the two vector. Amma karee furratti akkam jenne triangle irratti garaagarummaan isaan jidduu jiru la. Triangle irratti head to tail maqaan inni biraatu triangle. Kanarratti immoo garaagarummaan jidduu jiru maali? Maal goona je by joining tail of two vector. Vector lama tail dha walitti qunnamsiista. Head to head osoo hin ta'in head to tail osoo hin ta'in tail to tail. Eege akka fakkeenyaaf vector b jira. B akkana haa jennu n kan parallelometer dha walitti add godhe yoo sin jee maal ta'uu qaba? Akkana b sorry b dha asirraa fi maaliif tail qaba a dha maaliif tail to tail walitti dhufa laata tail a fi tail b resultantii keenya isa kanaa jechuudha. A plus b dha jechuudha. Kanaa jechuudha resultantii gisee parallelogramidha. The sum of two vector is given by diagonal parallelogram. Diagonal idhaan se'an resultantiin isaa. Thus, if two vectors are present by two adjacent sides, both in magnitude and direction of parallelogram drawn from point, then the resultant vector is represented completely by diagonal of the parallelogram drawn from the same point. That is statement for the parallelogram law of vector addition. Suppose two vector A and B are arbitrary position as shown in figure. Vector B tail fi maal ta'uu qaba tail of B fi tail of A walitti dhufuu qaba. Maal parallelogram irratti booda resultantiin isa kanaa jechuun parallelogram method dha jechuudha. Since vector addition is commutative ammas amalli isaa tokko commutative A plus B fi B plus L yoo ta'e ni danda'ama jechuudha parallelogram keessatti. Polygon method of vector addition. This law is used for addition more than two vector. Amma wanni adda godhu kanarra lamaa oli vectorin isaa amma kaasee oli ilaalaa ture lamu. A amma fakkeenya A B D C B jira isaan kana walitti hidhaataa jechuudha. If you according to this law, if you have large number of vector, place the tail end of each success vector as the head of in the previous way. Tailii dhumaatii fi jalqabaa san waliif fiddaa jechuudha. Asirraa kaatama diirraa kaane kan irra dhume maal biidha. Tailiin resultantii keenya biirraa ka'eeti heediin isaa diirraa ka'ee bii ta'uu qabaa jechuudha. Maal seera maaliiti polygon methodidha jechuudha. Note you will follow the same procedure during subtraction vector length seeruma kanaa jaa. When two vectors are in the same direction parallel to each other. Yoo kallattii tokko irra jiraatan parallel jaa. A plus B ngunamma kana yoo jiraate maali parallel dha jechuudha. If two vectors A and B are parallel yoo ta'e magnitude of resultant vector R is the sum of magnitude of two vectors jaa. Resultant isaanii A plus B yoo parallel ta'an. Parallel yoo ta'an maali A plus B dha jechuudha magnitude isaanii. When two vectors acting in opposite direction yoo ta'an ammoo resultant isaanii maali A minus B dha jechuudha positive waan ta'aniif. Note the resultant of two vectors acting on the same point is maximum. Kana qabachuu qabdan. Resultant of two vectors acting in the same point yoo ta'an maximum when two vectors are acting in the same direction. Minimum yommuu minimum ka jennuun ammoo maali when the acting in opposite direction yoo ta'e minimum dha. Maximum ka jennuun maximum resultant ammoo yoo the same direction ta'an magnitude fi the same direction yoo ta'an maximum minimum ammoo opposite direction yoo ta'an. Akkuma asirratti ilaa when two vectors acting in opposite direction jaa if vector A and B anti-parallel opposite direction then magnitude of resultant vector R is difference magnitude of two vectors A minus B jechuudha. Since the two vectors are in opposite direction with one another, the direction of resultant vector is the direction of large vector jechuudha. Isa guddaa saniiti kallattiin direction isaa kanuma irra guddaa sanii jechuudha.
qabachuu qabdan. Direction isaa kam yoo isin jedhan large vectorii amma A shayyoo ta'e kaan afur ta'e direction isaa kamiiti kaffa shanii sani. When two vectors are perpendicular yoo walii ta'an if vector A and B are perpendicular to each other the magnitude of resultant vector R is obtained using polygon Pythagoras theorem fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Pythagoras theorem resultant is equal to A square plus B square radical irra galchitee argachuu dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'an yoo perpendicular ta'an perpendicular yoo ta'an jechuudha. The direction of resultant vector is obtained using trigonometric equation fayyadamnee direction argachuu dandeenya. Theta is equal to tan inverse of B over A dha jechuudha. Kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Note, you can compare result you obtain in each of three cases with ruler and protractor dhaan wal bira qabuu dandeessa. Surely you will obtain similar result argattaa jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin wanni perpendicular dhaan bifa kan fayyadamtaa Pythagoras theorem fayyadee gisee walitti hidhuu fayyade. Yoo maal ta'e yoo perpendicular ta'e digirii 90 yoo ta'e sana yoo ta'e jechuudha. Maal fayyadamtaa Pythagoras theorem fayyadamtaa resultantiin kee maal ta'a radical A square plus B square direction yoo fayyade barbaachisin immoo theta is equal to tan inverse of B over A dha. Anumaa jechuudha. Example, two vectors have magnitude 6 unit and 3 unit qaba. What is the magnitude of resultant vector when the two vectors are in the same direction yoo ta'an? In opposite direction perpendicular to each other yoo ta'an the same direction yoo ta'an maal ta'a? 9 ta'a. The same direction jechuun kallattii takka irra jiran. Kanaafuu kallattii takka irra yoo jiraatan 6 resultantiin kee 6 plus 3 dha. Meeqa taari 9 unit ta'a jechuudha. Yoo opposite ta'an ammoo when two vectors in opposite direction yoo ta'an ammoo resultantiin kee 6 minus 3 meeqa ta'a 3 dha ta'a jechuudha. 3 unit dha. Yoo ammoo laal perpendicular irratti maal jenna Pythagoras theorem fayyadamneen radical A square plus B square ti. Kanaafuu n kee meeqa 6 square plus 3 square ti. 6 square plus 3 square ti. 6 square 36 ida'uu 9 ti. 45 radical 45 meeqaan ba'a 6.7 jechuudha. Yoo maal ta'e yoo perpendicular to each other ta'e. Please compare the resultant you obtain here with the value you obtained with directly measured by ruler dhaan measure godhu jaa. Okay, student har'aaf nu ga'a. Barannoo taanuu takka tuqaa 5 vector resolution kajoorraa walitti deebinaa. Like, share, subscribe, comment gochuun dagatinaa. Nu jajjabeessaa subscribe godhaa, shares waliif godhaa. Thanks.